لفاتي هدو أصول لفهين كرا هدو أصول ديمين رفيس كينا لافيسو أكسوما تجي تدور غوفي سمالي جتشودا صوبا أصول هنتهين مانا كينا كيسا تمالك أقودا أصول باسين ديرفتشودان دين obboleeyyan kee amantiif kutaan danda'an osoo waliin qoodii rozaan Oromoo subscribe like share gochuun jajjabeessaa waan gaarii qabattee isiniif subscribe like share. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuune hordoftoota fi kabajamtoota warroon amantii biraa qabdanis jirra jirtu isiniin jedha. Laayik godhaa seenaa har'as waa'ee dhimma rifeensaa qabadee dhufee jira. Akkuma beekamu warroonni subscribe ngootanii maatii koontaan subscribe godhuun maatii kootti dabalama. Asitti kanneen argitan kun kan hadda qabadee dhufe talbaadha. Talbaan akkuma beekamu faayidaa guddaa kan qabu. Talbaa burcuqqoo shaayii xiqqoo san tokko distiitti naqannee booda sanii yoo barbaanne bishaan itti naqanna jechuudha. Walumaa galatti talbaan faayidaan isaa waa laaffisuu fi akkasuma bareechisuu fi sammala jechuun viitaaminoota fi albuudota baay'een kan badhaadhe rifeensa keenya daran akka laafuu fi akkasuma mootuyyuu akka saffisaan dheeratu akka ciccitaa fi buqqa'insas akka dhaabu no gargaara. Obboleeyyan kiyya warroonni rifeensa kiyyeen ciccitaa hin buqqaa afuunarraa dhuma jettanii fi viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Waa'ee dhimma rifeensatiin kan wal qabatu zayitis tahee akkasuma mootuyyuu waan mana keessatti hojjannu hanga ammaatitti kan isinii hojjedhe waan baay'ee isinitti ulfaataa fi akkasuma mootuyyuu eessaa fidadha jettanii isin dhibuu miti jechuudha. Waan mana keenya keessaa isiniif hojjedhee jira. Dhiyeenya kanallee qurunfudii fi maal isinii hojjedhe natti fakkaate yaadadhu. Kanaaf viidiyoo jala buutanii ilaaltanii waa'ee dhimma rifeensa waa'ee dhimma qaamaa waa'ee dhimma nyaataa waa'ee dhimma dhugaatiidha. Haala kanaan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Warroonni akkamitti fayyadamna jettanii burcuqqoo bishaan burcuqqoo bunas haa ta'u sinii bunaa xixiqqoo san haa ta'u akkasuma mootuyyuu sinii shaayii haa ta'u tokko hanga 7 itti nayitan jechuudha. Bishaan burcuqqoo sinii bunaa yookiin ammoo sinii shaayii xixiqqishuu san 7 itti lakkooytan jechuudha. Talbaan ammoo sinii tana tokko qofa gabaabamatti jechuudha. Akka sirriitti sinii achi booda hin danfisna talbaa keenya biddarra keenne haa danfee inni ufiin jeelii ta'a jechuudha yookiin dibata akka ajaa'ibaa kanatti maashaallah tabaarakallahu rifeensa keenya laaffisuus tahee akkasuma dheeressuu fi bubuqqa'iinsa dhaaba. Asirratti kanneen jechuu barbaadu rifeensi buqqa'iinsa dhaaba yoo jedhe har'a dibannee har'a dhaabuu osoo hin tahin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya guyyaa 3 keessa sirraa dhaabaa 7 keessa sirraa dhaaban suni soba hin dogoggorina. Maaliif jennaaniin jireenyi addunyaa kun suutan wanta haati malee takkittiin jannataa miti. Kanaaf fooyyeen isaa jijjiiramni 15 ji'a 2 ji'a 3 akkas torbaanin jechuudha. Akkuma ilmi namaa kun garaa keessatti illee daa'imni torbaanin dabalaa deema akkasuma guyyaan dabalaa deema suutan saffisaan guyyaan dabalaa waan ta'eef talbaa keessan obsaan jechuudha danfiftanii mana arabaatitti illee argachuu dandeettan jechuudha. Keessattuu jechuudha viidiyoo dheengadda isinii hojjedhe san mana arabaa keessa teettanii haala salphaa taheen dhugaa rabbii yoo fayyadamtanii jettan rifeensa warri isinirraa ciccituu fi bubuqqa'u isinirraa kan dhaabatu jechuudha. Amma talbaa keenya hin dhimbiibanna hundi keessanuyyuu burcuqqoo tahuu qaba jechuun wanni itti dhimbiibattan kun laastikii tahuu qabu hin jira jechuun wanni waa itti naqatan ka laastikiitu jira ka maayikaatu jira karaalee hedduun kan jiru garuu kan burcuqqoo yookiin ammoo isa gizaaza jennuun san tahuu qaba isiniin jedha. Talbaa keenya erga dhimbiibne ammas jechuudha waan talbaa jalaa bahe kana waan isin godhuu qabdantu jira. Firii talbaa kana abbaan barbaadan maashinatti daayitanii fuula keessan dibachuu dandeettanii sammale scrappii qaama keessanii yookiin ammoo sukkuuma qaama keessanii qaama keessa yeroo shaaworii seentan itti sukkuumachuu dandeettan garmalee gogaa keessan kan diriirsuu fi kan laaffisuudha jechuudha. Garuu amma ani maal godhuu heda rifeensas tahee akkasuma ammoo qaama fuula kiyya ammatti dibachuu waan yeroo na hin eeyyamne yookiin ammoo ammatti hin dandeenyeef talbaa kana akka dhamni isaa ammallee kan hafe keessatti jeeliin isaa kun waliin na jalaan jiine irra deebi'ee danfisuu heda jechuudha. Sababa kanaaf isin ammoo jechuun maashinatti daayitanii booda sanii fuula keessa yoo dibattan talbaan maadaatis balleessus tahee akkasuma ammoo tajaajila hedduuf kan oolu inshallah guyyaa biraa viidiyoo dhimma biraa irratti qabadhee kan isinii dhufu akkuma argitan anasitti distitti deebisee danfisee jechuudha. Booda sanii dhimbiibee walumaan kan arginu taha. Amma sirra deebee kan isiniin jechuu barbaadu waa'ee furdinaa fi qal'inaa warroonni nagaafattan keessan dhuftanii baay'eetu jira jechuudha. Ani viidiyoo kaleessa hojjedhe fakkeenyaaf waa'ee dhimma dhiifama naaf godha dhimma shumburaa irratti qaama keenya bareechisuu fi akkasuma mootuyyuu qirtsii fayya qabeessa yookiin fiizikaala fayya qabeessa tahe furdina fayya qabeessa tahe akka furdannu nu gargaara malee takka furdina namni keenya akkaataan isaan itti beekan borcii kalee wantoota akkanaa kanaan furdina akkasii balfasan osoo hin tahin furdina fayya
fayya qabeessaa fi akkasuma qaamni keenya akka daran bareedaa tahuu fi sammalee qaamni keenya akka guutamee jajjabaatu fi yookiin namoota yoo ijaaramu nu gargaara. Kanaaf itti aansinee akkuma sitti argitan waa'ee dhimma rifeensaati guyyaa biraa kan irraa isiniif dubbadhu inshaallahu ta'ala. Rifeensa keessan jechuudha jalqaba irratti bishaan sirri dhuguu qabdanii bishaan akkamitti rifeensaaf ta'a jedha namni keenya irra caalaan jechuudha. Nyaanni barbaachisaadha. Rifeensa dibata qofa osoo hin tahin yaada dhiisuun barbaachisaadha. Nyaata nyaachuun barbaachisaadha. Akkasuma hirriba gahaa rafuun barbaachisaadha. Dhugaatii gahaa dhuguun waan qaama keenyaaf barbaachisu. Wanni kun rifeensi kun qaama keenyaan wal qabata. Kunuunsa gahaa barbaada jechuudha qaamni keenya. Kanaaf obboleeyyan kiyya haga isinii danda'ameen nyaata gaarii nyaachuu fi keessattuu ciree keessan dirqama isinirratti nyaachuun jechuudha. Rifeensaaf tahee akkasuma qaamaaf fuulaaf bareedina miidhagina waan hundaafuyyuu nyaanni barbaachisaadha isiniin jedha. Namoonni tokko tokko hubannoo hir'ataa yookiin hubannoo hawaasa bal'aa keessa gadi fagaatatu jira. Yoo nyaata hin nyaanne waan qal'atan itti fakkaata. Hin qal'attanii wantoota biraattuu isin miidha. Garuu ammootu jechuudha. Tartiiba nyaata sagantaa itti baafattanii ciree keessan nyaattanii yoo nyaata galgalaa kan dhiiftan ta'e akkasuma laaqana keessan kan nyaattan ta'e nyaata madaalaa haa ta'e yoo fayyadamtan qaamni keessan borciinis isinirraa coomni garmalee isinirraa dhumatee fiizikaalli keessan bareedee akka sirritti qaama fayya qabeessa ta'e kan furdattanii bareeddanii taatan isin godha furdina namni balaaleffatu san osoo hin tahini. Kanaaf inshaallahu ta'ala viidiyoo kan isinii hojjedhu ta'a asirratti namoonni hedduu rabbii jedhi waan jettanii fi as jalatti illee rabbii jedhi hin jedhina garuu yaada keessanii fi akkasuma qeeqni keessan hedduu natti tole. Akkuma argitan kana kunoo jeelii qopheeffadhee jira. Jeelii jennaan jeelii ajaa'ibaa jeelii talbaa irraa manuma keenya keessa teennee warri biyya arabaa jirtanillee mana arabaati biyya arabaatillee hin jira bakka isin feetan addunyaa kanarra jira talbaan jechuudha. Jeeliin talbaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Jeelii makana fuulattis dibachuu dandeettanii akkasuma immoo qaama keessanittis dibachuu dandeettanii garuu sirritti osoo talbaa tumtanii jechuudha. Urgoo yookiin ammoo tuyyuu aanaa waliin fuula dibattanii baay'ee bareeda. Itti aansinee jechuudha wal keessa isin harkaa ofii rifeensa keessan qoqqoodanii jeelii keessan itti dibdan jechuudha. Akkuma yeroo zayitii yookiin kireemaa dibattan sanitti jechuudha. Waan baay'ee nama dhibuu miti. Jeeliin kuni hangam irra ture jechuun keessan hin oolu. Sa'a 3 sa'a 2 irra tursiisuu dandeettan akka firiizii godha innummaanuu mataan isaa na dhiqadhuuf baay'ee isin jarjarsu hin farraza waan ta'eef jechuudha. Booda sanii ammootu waan feeta yoo dibattan wama kamuu yoo dibattan rifeensa keessan shaampoo rifeensa keessaniif madaalahiinsa ta'e akkasuma ammootu shaampoo rifeensa kiyyaa naa ta'a jettaniin rifeensa keessan dhiqattan jechuudha. Wama kamuuyyuu rifeensa namoota yookiin ammootu uummata adii ta'e akkasuma uummatoota faranjii walakkaan sa'a daqiiqaan 30 akkasuma daqiiqaan 40 gahaadha. Garuu rifeensi Afrikaa guutuun isaa sa'aan 3 isaaf xiqqaata waan dibame kana jechuudha. Sa'a 3 yoo isinii danda'ame galgala dibattanii barbaadan ganama bishaanii fi shaampoo keessaniin dhiqattanii rifeensa keessan haala salphaa ta'een kunuunsifachuu hin dadhabina isiniin jedha. Subscribe like godha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa Oromootii fayyaan faaya isiniin jedha.